Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo akkam jirtu. Nageenyi keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu jechaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabannee dhiyaanne isin beeksisna. Jalqabbii sagantaa keenya irraa haga xumuraatti keessummeessuun kan isin faana turu Anayyaantu Bulchaati. Jalqabarra kan isiniif dhiyaatu oduudha. Oduuttaan sun ammoo haala baqattoonni Oromoo biyya Sudaan keessa jiran ilaalchisuun yaada gabaabaa jiraataan achi tokko nuuf kenne isinii dhiyeessina. Guyyaan gootota Oromoo kabara 2023 jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo biyya alaatti kutaa Kanaadaa konyaa gadaa bilisummaa Oromoo magaalaa Edmontoonitti haala ho'aadhaan kabajamee oole. Kana irratti gabaasaan qabnu ammoo itti aansuun keessummeeffama. Xumura sagantaa keenyaatiin ammoo qophii mata dureen isaa miidiyaan uummataafin hojjedha jedhu ayandaa qumaara siyaasaa isa hin ilaallanne keessa seenuun burjaajii uumuu irraa dhaabbachuu qaba jedhutu irra deebiin isinii dhiyaata. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana akka taatan kabajaan isin afeeraa oduun kunootti. irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa keessan dhageessu an waaqoon oleeti. Ebla 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo bara kanaa 2023 sabeeffachuun jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo biyya alaa kutaa Kanaadaa walitti dhufuun kabajatee ooleera. Akka gabaasaan sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee addeessutti guyyaan gootota Oromoo kan bara kanaa 2023 jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo biyya alaa kutaa Kanaadaa konyaa gadaa bilisummaa Oromoo magaalaa Edmontoniin haala ho'aadhaan kabajamee oole. Konyaan gadaa bilisummaa Oromoo ayyaana kana hawaasa Oromoo magaalaa Edmonton jiru waliin caamsaa 13 bara 2023 kabajate. Guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kana irrattis qondaalonni adda bilisummaa Oromoo gaggeessitoonni waldaan hawaasaa abbootiin amantaa fi qaamonni garaagaraa hawaasa Oromoo ta'an argamuun qooda akka fudhatan gabaasaan sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe kun dabaluun ifoomseera. Guyyaa kana keessummaa kabajaa ta'uun kan haala guyyaa kana hawaasa argameef ibsa kennan Jaal Shaamil Aliyyi miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi qabsaa'aa gameessa qondaala adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Araarsoo Abbaa Humna akka argamantu gabaafame. Keessummoonni kabajaa kunneenis guyyaa goototaa kana yaadachuun waan barbaachiseef kaayyoo gootonni Oromoo irratti wareegaman galmaan ga'uuf yeroo haalli waan nu gaafatutti gumaachinu ta'uu dhaamanii keessattuu yeroo ammaa haala qabatamaa qabsoon bilisummaa Oromoo irra jiru haala qaxxaamuraa kana irratti irbuu goototaa yaadatuun murteessaa ta'us akka dhaamantu barame. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n akeeka siyaasaa gaaffii Oromoo deebisu qabatee qabsoo geggeessaa dhaga'e keessatti wareegama hedduu kaffalee jira. Wareegamni kaffalame kunis firii isaa akka argamsiisu hunduu ga'ee nurraa eegamu baachuu akka qabanis hoogganoonni guyyaa kana irratti argaman hirmaattu sagantichaaf akka dhaamantu barame. Guyyaa kana irratti kan argaman qaamota hawaasaa keessaa tokko kan ta'e waldaan hawaasa Oromoo guddichi gamtaan hawaasa Oromoo Albertaa Kaabaas karaa bakka bu'aa isaa Jaal Darajjee Galataatiin dhaamsa dabarfataniiru. Jaal Darajjeen konyaa qophii kana qopheessa galateeffachuun guyyaan kun Ebla 15 guyyaa akka Oromootti kabajuu qabnu ta'uu eeruun akka Oromootti wareegama kaffalame galmaan ga'uuf ijaarsa waldaa hawaasaa fi jaarmiyaalee waltumsuu akka qabu ibsuun
Guyyaa kana gara fuula duraatti koonyaa adda bilisummaa Oromoo fi hawaasni waloon bifa qindaa'aa ta'een akka qopheessan hubachiisuun dhaamsa waldaa hawaasaa dabarfachuu gabaasaan sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe kun ni hubachiisa. Yaadannoo guyyaa goototaa kana irratti kan argaman qaamoleen hawaasaa haala yeroo irratti yaadaa fi gaaffii dhiyeeffatuun qooda fudhataniiru. Gama biraan hirmaannaa hawaasaa fi sochii jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo sadarkaa koonyaatti jiru ilaalchisee gaaffii kaaniif qondaalonni kutaa deebii ga'aa kennaniiru jedha gabaasaan kun. Dhumarratti dura taa'aa koonyaa gadaa bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Abdiisaa Jafee hawaasa sagantaa kanarraa qooda fudhatan galateeffachuun guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kun goolabamuu gabaasaan dhaqqabe kun ifa godheera. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya Ebla 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo bara kanaa 2023 sabeeffachuun guyyaa yaadannoo jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo biyya alaa kutaa Kanaadaa koonyaa gadaa bilisummaa Oromoo magaalaa Edmontonitti kabajatee oole irratti guutummaa gabaasaa isaa gara maayitti isiniif dhiyeessina. Boordiin filannoo gaaffii TPLF qaamni seerummaa isaa irraa mulqamee ture akka deebi'uuf gaafate kuffise. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa gaaffii TPLF eeyyamanii akka paartiitti socho'uu jalaa haqamee ture akka ka'uuf gaafate kuffisuu isaa boordichi beeksise. Boordiin filannoo ibsa caamsaa 13/2023 baaseen akka eeretti TPLF eeyyama akka paartiitti socho'uu deebii argachuu kan danda'u irra deebiin gaaffii galmaa'uu yommuu dhiyeessutti boordichi akka seera kaa'amee jiruutti yeroo eeyyama kan kennu ta'edha. Paartiin TPLF gaaffii akka paartiitti deebi'ee socho'uu kana kan dhiyeesse waliigaltee Piriitooriyaa irratti wal dhabdee itti fufan dhaabuuf waliigaltee taasifame eeruun xalayaa caamsaa 6 barreesseen ture. Xalayaan kun murtee boordiin filannoo gaafa ammajjii 18/2021 mirga akka paartiitti socho'u TPLF haqe kaaseera. Murteen boordiin filannoo baase paartichi shororkeessummaa humna irratti hundaa'e irratti hirmaachuun mirkaneesseera jechuun eeyyama akka paartiitti socho'u haquu hoogganootni paartichaa maqaa paartichaa fayyadamuun akka hin sochoone dhorkuu akkasumas qabeenyi paartichaa kan oolu liqaa paartichi qabaachuu malu kaffaluun qabeenyaa fi ammoo barnootaaf filattootaaf akka ooluuf ajajuudha. Waraanni naannoo Tigraay keessa ture nagaan xumuramuu isaa fi mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti waliigalteen uumamuu isaa eeruun paartichi gochaa shororkeessummaa irratti hirmaateera murteen jedhu amma geeddaramuu isaa hubannoo keessa galchuun boordichi murteewwan paartichi irratti darban akka kaafamaniif TPLF gaafachuu isaa boordiin filannoo ibseera. Boordichi dhimmicha erga qoratee booda murtee dabarseera jedheen sababni kanaa dura boordichaaf murtee ture humna fayyadamuun gochaa shororkeessummaa ammaa hin jiru jedheera. Ta'us garuu eeyyama akka paartiitti socho'uu deebisuuf qajeelfamoonni dandeessisan akka keeyyata 1162 muraa 2011tti kaa'ame akka hin jirre himeera. Sababa kanaanis boordichi gaaffiin TPLF dhiyeesseef kan seeraan deeggarame akka hin taane ta'uusaa waan argateef akka hin simatamne ibseera. Oduu xumuraatiin weellistuun beekamtuun Suudaan Shaadeen Garaaddood waraana waliinii humnoota Suudaan gidduutti tahaa jiruun ajjeefamutu barame. Magaalaa Ondurmaan keessa kan jiraattu weellistuun beekamtuun Suudaan ganna 37 Shaadeen Garaaddood walitti dhukaasaa humna addaa Rapid Support Force fi raayyaa ittisa biyyaatti hammaachaa jiru gidduutti rasaasaan rukutamuun lubbuun ishee darbuu gabaasa miidiyaalee garaagaraa irraa bahaa jiran ni addeessa. Weellistuun kun magaalaa Ondurmaan dhiyeenya buufata raadiyoo fi televezyiinii biyyaalessaa jiraattu yoo ta'u naannicha kan eegaa jiru Rapid Support Force ta'utu barame. Naannoo kanatti xiyyaarri waraanaa ammoo haleellaa raawwachaa akka turetu barame. Weellistuun kun miidiyaa hawaasaa gubbatti haala keessa jiran tamsaasa kallattiitiin ba'uun himaa turte. Balbalaa fi foddaa irraa siiqaa maqaa rabbiin akkuma uffannetti dhumuu keenya jecha ilma ishee balbala akka cufu yeroo itti himtu viidiyoon waraabame miidiyaalee hawaasaa irra naanna'aa jiraachuunis barameera. Erga lolli biyya Suudaan keessatti humna addaa Rapid Support Force fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti ta'e eegalee ilmaan Oromoo dabalatee lubbuun uummataa biyyaa fi baqattoota biyya sana keessa jiranii hedduun bahuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama.
ammas haalli jiruu fi jireenya Suudaan ulfaataa fi rakkisaa namni bahee itti galuu dadhabe nyaataa fi dhugaatii dhabuun gargaarsi kennamuufis waan hin jirreef rakkoo walxaxaaf akka saaxilamantu himamaa jira. Waan ta'eef ilmaan Oromoo carraa baqaan biyya sadaffaa argachuu dhabuun Suudaan keessatti rakkachaa jirtan haala ulfaataa kanaaf saaxilamtan of eeggannoo gochuu qabdu jecha haala ulfaataa fi rakkisaa biyya Suudaan keessatti baqattoonni keessa jiran irratti Suudaan irraa nama haasofsiifne qabna oduutti aansuun isinii dhiyeessina. Eegaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa ture qophiilee keenyaa afaan waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun eegale akkuma itti fufeetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksisne haala baqattoonni Oromoo biyya Sudaan keessa jiran ilaalchisuun yaada gabaabaa jiraataan achi tokko nuuf kenne isinii dhiyeessinaa faana bu'aa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromooti. Qophii keenya addaa guyyaa har'aatti immoo okkara siyaasaa biyya Sudaan keessatti baatii tokkoof gaggeeffamaa jiru ilaalchisee miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa dhiyeessaa turaniiru. Bu'uuruma kanaanis dippiloomaatota biyyattii keessatti socho'an akkasumas immoo lammiilee biyyattii fi baqattummaan biyyattii keessa kan jiraatan lammiileen garaagaraa gaagama hedduun isaan qaqqabaa turu miidiyaaleen gabaasaa turaniiru. Kanneen biyya Sudaan keessa baqattummaan jiraatan keessaati baqattoonni Oromoo immoo isaan tokkodha. Haalli baqattoonni Oromoo keessa jiran maal fakkaata? Okkarri kun ammoo nageenya baqattoota Oromoo maal qaqqabsiisaa jira kan jedhu baqataa Oromoo jiraataa biyya Sudaan kan ta'an waliin gaaffiif deebii gabaabaa goone qophifannee isiniif dhiyeessina. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turaan immoo affeerraa. Ayyee sagalee bilisummaa Oromoo irraan si bilbila okkara biyya Sudaan keessatti gaggeeffamaa baatii ga'e ilaalchisee baqattoonni Oromoo naannoo sana jiran miidhaa guddaan irraan qaqqabuuti kan odeeffanne. Ati immoo baqataa Oromoo magaalaa Kaartum jiraatan keessaa isa tokko ta'uudha kanan odeeffadhe. Mee haalli naannoo keessan jiru maal fakkaata? Baqattoonni Oromoo gaaga'ama kanaan miidhaan isaan irraan qaqqabe maal fakkaata kan jedhu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsuu dandeessu laata? Bismillah alhamdulillah rabbii keenya dachaa haa ta'uun jedha duraan dursa. Galtee keessas immoo dachaa galtee keessan bilisummaa haa ta'uun jedha. Egaa haalli biyya Kaartumii baay'ee keessattuu magaalaan Kaartumii bakka sadiitti qoodamee jira. Baariin garaagaraa kutee jira. Umdurmaanii fi baharii kophaadhaa deebi'ee Kaartumii kophaa mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Haa ta'u naannoon Kaartumii baay'ee hamaadha. Akka tasaa naannoo dirree xiyyaaraa fi bakka humni waraanaa irraa qosonni waraanaa darboo kan qiyyaada amma bakka jedhamuun naannoo isaatti dhiyoon ture naannoo Amaaraatti bakka jedhamuun ture guyyaa 20 jechuudha. Achiin ture egaa baay'ee hamaa ture namooti baay'ee gaga'amee uummati biyya sanaas mana cufeenii deemanii namooti keenyas baay'ee gaafa faca'anii warri kan gara kutaatti deemanii kan lubbuun isaanii darbis immoo baay'eedha. Mee haga ammaatti baqattoota Oromoo biyya Sudaan jiran keessa hokkara kanaan wal qabatee namni lubbuun darbe jira? Jira illee kophaatti bulaa digdama akkuma isin jedhe naannoo isaatti hidhameen ture naannoo mormitoota warra humna milishaatu naannoo injisaa to'atee ture guyyaa 4 turan beechi keessa. Akkami odeeffannoo qabutti namooti gara nama 12 ta'u ka du'anii egaa garaagarummaan abaluullee addaan baafatu keessumatti ijoollee Oromooti ijoollee Jimmaa tokko mana jirtan lafa dha'ee hedduu isaanii immoo warri kaan gara Madanee kanatti baqatanii gara Kutaatti gadi baqatanii warri kaan Kutaa Sinyaaritti baqatanii jiranii warri kaan immoo karaatti ba'an dhabanii maa jiru naannoo jechuudha.
Egaa aga ammaatti lammiileewwan dippiloomaata biyyattii keessatti socho'an dabalatee warreen kaanis immoo mootummaan biyya isaanii birmannaa guddaa taasisaa jiru miidiyaalee garaagaraarraati kan odeeffataa jirru. Isin baqattoonni Oromoo qaamni haga ammaatti isiniif birmate jira? Injuru maqaadhumaa fi sobanii akka Facebook irratti gadhiisanii ijoolleen madurii faallaa ummata kana Oromoo turanii warreen qaama bilchiginnaa gargar ta'anii namni baasii ture kaattuu keessatti warra biyya galefaatu biyya taa'ee wanni fa'aa gadhiisa malee miidiyaa garaagaraa akkas akkasitti dhufaa jiru jennee odeessu. Amma ammaatti baasiin tokko dhufee nama fuudhan jiru. Amma ammaatti qaamni dhufee uummata Oromoo baqataa Oromoo gaafatan jiru. Baqataan Oromoo hedduun isaanii baqatanii naannoo kutaa warra kaan mana barnootaa naannoo badanii bakka jedhamu warra kaan immoo naannoo musallamiyaa yookaan immoo karkoojjii bakka jedhamutti baqatanii ijoollee galfilmaanii telefoonii shabakaan intarneetiin neetwoorkii isaanii illee hin hojjetu. Namni rakkina guddaa keessa jira deebuu bisa akka deebanii qabanii waan qabamnisanii ba'anii namni ishee baajaajii qabullee dhiisee ba'e inni kan waan qabu mana wakka wakkaatti dhiisee ba'e jechuudha. Egaa haalli amma jiru kun baatii ol ta'eera. Maal fakkaata immoo kan jedhu naannoo keessan haalli jiru maal fakkaata kan jedhuu fi egaa erga birmannaan baqattoota Oromoodhaaf taasifamaa hin jiru ta'eeti uummanni Oromoo immoo maaliin isiniif birmachuu qaba kan jedhu osoo naaf kaastanii dhumarratti. Maal gochuu danda'u mee akkami karaa kamii seenama haalli jiru wanta taadha kun warrumti biyyaayyuu dadhabanii jiru namni baqatee namni qullaa tafee jira warri hafe immoo maallaqa qabanii kan hojii hojjetee minda isaanii fudhatee beeksiin jiru akkasitti ba'anii yeroo biyyaa hin geenye warri kaan immoo ijoollee irraa waddisanii guyyaa kursaffaa booda miilaan deemanii naannootti deemanii nama akkatti baay'ee rakkataa jira namooti nama gargaaruu waan akka jiru jarri bishaan hin jiru kaarabaan hin jiru ibsaan hin jiru haala gadhee keessa jira namni karaa kamitti gargaara waggaamee akkamitti waan akkasii nama himama. Egaa jabaadhaa irra deebinee haala jirtan siin gaafannaa ammasii waaqxii Oromoo siin duukaa ta'uu yaada gabaabaa waa'ee dhimma baqattoota Oromoo biyya Sudaan jiru naaf kennitaniif immoo maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoon guddoo galatoomaan jedha. Isinis galatoomaa maqaa saabaa wajjin asitti nu gaafattanii deebii nurraa argachuu dandeessanii deebisuu keenyaafis galatoomaa guddaa rabbii isin rasaeffadhu rabbii isin awwalfeessuun jedha gadaan gadaa bilisummaa rabbiin ammallee uummata keenya nagaa godhee isinillee nagaa godhee biyya hundaa irratti nagaa godhuun jedha galatoomaa. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo haala hokkara siyaasaa biyya Sudaan keessatti baatii tokkoof gaggeeffamaa jiru ilaalchisee baqattoonni Oromoo miidhaa guddaa keessa akka jiran kan hubanne. Uummanni Oromoo kallattii danda'uun birmannaa godhuufii qaba kan jedhu dhaamsa qophii keenyaati. Qophii dhimma baqattoota Oromoo biyya Sudaan jiran ilaalchisee qopheeffannee kanumaan goolabannaa qophiilee sagalee bilisummaa Oromoo afaan waliin turtii gaarii. Faffacaane mirga abbummaa biyya dhabne darroo alaagaa tingitamne biyya teenyarraa jiruu dadhabne biyya mbaa keessa faffacaane biyya baane faffacaane biyya baane. Faffacaane. Dhaggeeffattoota keenya akka caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee isiniif tamsa'aa jiran ka guyyaa dilbataati. Qophiin keenya itti aanu guyyaa gootota Oromoo kan bara 2023 jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo biyya alaatti kutaa Kanaadaa konyaa gadaa bilisummaa Oromoo magaalaa Edmontonitti haalawaadhaan kabajamee oole. Kanarratti gabaasaa qabnu isinii dhiyeessinaa itti dhiyaadhaa.
Guyyaan gootota Oromoo kan bara 2023 jaarmayaa ABO biyya alaatti kutaa Kaanaadaa koonyaa gadaa bilisummaa Oromoo magaalaa Edmontonitti haala ho'aadhaan kabajamee oole. Guyyaan gootota Oromoo waggoota 14 dura jaarmayaa ABO'dhaan ayyaana guddaa yaadatamee oolu ta'ee ergaa murtaa'e kaasee haala garagaraan kabajamaa yoonaa gaheera. Keessattuu baroota 1980 kaasee hanga jalqaba bara 1990tti waraana bilisummaa Oromoo miseensota ABO'f deeggartootaan kan kabajamaa turedha. Haa ta'u malee bara 1990 walakkeessa irraa kaasee uummatni Oromoo guyyaa yaadannoo kana akka ayyaana uummata Oromoo bal'aatti fudhatuun kabajaa jira. Bara kanas jaarmayaan ABO biyya alaa deeggartootaaf hawaasa Oromoo waliin koonyaa koonyaan kabajataa jira. Bu'uuruma kanaan koonyaan gadaa bilisummaa Oromoo ayyaana kana hawaasa Oromoo magaalaa Edmonton jiru waliin caamsaa 13 bara 2023 kabajatee jira. Guyyaan yaadannoo gootota Oromoo kanarrattis qondaala ABO geggeessitoonni waldaa hawaasaa abbootii amantaaf qaamotiin garagaraa hawaasa Oromootaan argamuun qooda fudhatanii jiru. Guyyaa kana keessummaa kabajaa ta'uun kan haala guyyaa kana hawaasa argameef ibsaa kennan Jaal Shaamil Aliyyi miseensa gumii sabaa ABO'f qabsaa gameessa qondaala ABO kan ta'an Jaal Araarsoo abbaa humnaa turan. Keessummoonni kabajaa kunis guyyaa gootota kanaa yaadachuun waan barbaachiseef kaayyoo gootonni Oromoo irratti wareegaman galmaan ga'uuf yeroo haalli waan nu gaafatu itti gumaachan ta'uu dhaaman. Keessattuu yeroo ammaa haala qabatamaa qabsoon bilisummaa Oromoo irra jiru haala qaxxaamuraa kanarratti irbuu goototaa yaadatuun murteessaadha jedhan. Addii bilisummaa Oromoo ABO'n akeeka siyaasa gaaffii Oromoo deebisuuf qabatee qabsoo geggeessaa har'a ga'e keessatti wareegama hedduu kaffalee jira. Wareegamni kaffalame kunis firii isaa akka agarsiisuuf hunduu gahee nu irraa eegamu baachuu akka qabnus eeranii jiran. Guyyaa kana kan argaman qaamota hawaasaa keessaa tokko kan ta'an waldaan hawaasa Oromoo guddichi gamtaan hawaasa Oromoo Albertaa kaabaas karaa bakka bu'aa isaanii Jaal Darajjee Galataatiin dhaamsaa dabarfatanii jiru. Jaal Darajjeen koonyaa qophii kana qopheesse galateeffachuun guyyaan kun eebila 15 guyyaa akka Oromootti kabajuu qabnu ta'uun eeruun akka Oromootti wareegama kaffalamee galmaan ga'uuf ijaarsa waldaa hawaasaaf jaarmaaleen waltumsuu akka qabu ibsuun guyyaa kana gara fuulduraatti koonyaa ABO'f hawaasi waloon bifa qindaateen akka qopheessan hubachiisuun dhaamsa waldaa hawaasaa dabarfatan. Yaadannoon guyyaa gootota kanarratti kan argaman qaamoleen hawaasaa haala yeroo irratti yaadaaf gaaffii dhiyeeffatuun qooda fudhatanii jiru. Yaada ijaarsa hawaasaa irraa ka'aa ture keessatti keessaayyuu hooggantootaaf qondaaltota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran haal duree malee akka hiikaman dhiibbaan godhamaa jiru xiqqaa waan ta'eef cimuu akka qabu gaafatuun araara deemaa jiru keessattis akka haal dureetti kaa'uu akka qabu yaada kennatanii jiru. Gama biraan hirmaatina hawaasaaf sochii jaarmaya ABO sadarkaa koonyaatti jiru ilaalchisee gaaffii ka'aniif qondaaltonni kutaa deebii kennanii jiru. Hirmaattonnis ABO'n akka jaarmaya utubaa qabsoo Oromootti hojii mul'ataa godhaa jiru cimsee akka itti fufu
dhaammachuun yaada kennatanii turan. Hawwan guyyaa kana sirna kanarratti qooda fudhatan keessaa haati warraa Jaal Araarsoo Abbaa Humnaa goota lubbuun jiru keessaa tokko abbaa manaa koodha waan keessa darbee qajeelcheen beeka jechuun kennaa suuraa Jaal Araarsoo Abbaa Humnaa hooggantoota ABO mana hidhaa jiraniif hayyu duree ABO Jaal Daawud Ibsaa haftee qabsaa'ota qabu badhaastee jirti. Jaal Araarsoo Abbaa Humnaas kennaa kana koonyaaf dabarsanii kennuun koonyaa gadaa bilisummaa Oromoof koonyaan gadaa bilisummaa Oromoos caalbaasiitti dhiyeessuun galii irraa argame akka jaarmaadhaaf oolu taasisan. Caalbaasii kanas suuraa seena qabeessa kana namaaf dabarsinee hin kenninu jechuun waldaan hawaasa Oromoo Albertaa Kaabaa qarshii 200,000 mo'achuun fudhatan. Bakka bu'aan waldaa hawaasa Oromoo Albertaa Kaabaa ta'uun kan caalbaasii kana durataa koonyaa gadaa bilisummaa Oromoo irraa fudhatan dura ta'an boordii waldaa hawaasa Oromoo Albertaa Kaabaa obbo Zaakir Abbaa Maccaa haasaa taasisaniin guyyaan kun kaleessa gootonni Oromoo wareegama kaffaluun akka har'a geenyu kan taasisan tokkummaa isaanii eeggachuun akka ta'e hubachiisuun Oromoon tokkummaa isaa cimsatee haala amma jiru keessa ba'uu qaba jedhan. Miseensonni qophii kana qopheessanis galateeffamuu qabu jechuun waan Oromoon dhabee walumaan akka Oromootti falmachuu nu feesisaa jedhan. Keessattuu dhimma hidhamtoota hooggantoota qondaaltota Oromoo kun guddoo yaaddessaadha. Oromoon xiyyeeffannoo itti kennuun dhiibbaa barbaachisu gochuutu irraa eegama jedhan dhaamsaa dhama qabu dabarfatan. Hawaasi Oromoo magaalaa Edmontonitti argaman nyaatni aadaa qopheessan caalbaasiitti dhiyaatuun galii irraa argames akka jaarmaadhaaf oolu dhaammatanii jiru. Dhuma irratti dura ta'an koonyaa gadaa bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Abdiisaa Jafee hawaasa sagantaa kana irraa qooda fudhatan galateeffachuun guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kun goolabamee jira. Gabaasaa suur sagalee guutuu ammoo qophii addaa fuula duratti dhiyeessinuun kan qabannee dhiyaannu ta'uu beeksisna. Yoni gamta
Dhaggeeffattoota keenya amma qophii keenya xumuraa irra geenye jirra. Innis qophii mata dureen isaa miidiyaan uummataaf hin hojjedha jedhu ajandaa qumaara siyaasaa isa hin ilaallanne keessa seenuun burjaajii uumuu irraa dhaabbachuu qaba jedhu irra deebiin isinii dhiyaata. jedhu ajandaa qumaara siyaasaa isa hin ilaallanne keessa seenuun burjaajii uumuu irraa dhaabbachuu qaba. Akeekni guddaan miidiyaan uummataa tokko dhaabbatuuf dhugaa uummataa ifa baasuu fi waan dogoggorame saaxiluun riqicha ta'ee tajaajiludha. Dhaabbanni miidiyaa tokko madda qabatamaa argachuun ragaalee argateen ala lafumaa ka'ee olola afaan faajjii uummata keessa gadi dhiisuun odeeffannoo dogoggoraa facaasuun yakka seeraan gaafachiisa. Taatee dogoggoraa miidiyaan uummataaf hojjanna ofiin jedhan miidiyaan BBC News afaan Oromoo fi Addis Standard tibbana fuula marsaa isaanii irratti baasaniin dhaaba siyaasaa seeraan galmaa'ee hojii siyaasaa hojjetaa jiru Adda Bilisummaa Oromoo ABO akka biraatti dhiyeessuun seenaa dubbee isaa kaayuu fi ibsa dhaabaa qaama biraatti fakkeessuun dhiyeessan. Akka kanaan ibsa dhimma hidhamtoota isaa irratti Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n hidhamtoota siyaasaa irratti gocha hammeenyaa dhala namaaf hin malle raawwachuu fi dhaabbataalee seera qabeessa ta'an xureessuun mallattoo mootummaan abbaa irree ittiin beekamudha jechuun gaafa ebla 21/2023 baase torbaanotaan booda Addis Standard gaafa caamsaa 11/2023 ibsicha qaama biraa maddeeffachuun akkuma jirutti kaa'e. Bifuma fakkaatuun BBC News afaan Oromoo qaama biraatti fakkeessuun seenaa dubbii Adda Bilisummaa Oromoo ABO gaafa caamsaa 10/2023 baase. Kan nama dhibu miidiyaaleen kunniin dogoggora raawwatanii fi seenaa jal'isuu Adda Bilisummaa Oromoo ilaalchisanii dhiyeessan irratti illee dogoggora godhaniif dhiifama gaafachuu hanqachuudha. Addis Standard burjaajii raawwate isaa dheeraa booda caamsaa 11/2023 kaleessa galgala sirreessuun gaarii ta'us dogoggora hin malle raawwateef garuu dhiifama hin gaafanne. Kun matumti isaatu dogoggora dabalataati. BBC News afaan Oromoo fi Addis Standard gabaasaalee madaalawoo kan uummata keenyaaf dhiyeessaa turanii fi jiran ta'uun kan hin haalamne ta'ullee Adda Bilisummaa Oromoo ilaalchisuun gabaasanitti bana dhiyeessan garuu dogoggorootaan kan guutaman seenaa dhaabichaa jallisuu fi waliin dha'uun kan guutaman ta'utti hubatama. Maqaa jaarmaa beekamaa fi umurii bara dheeraa qabu akka Adda Bilisummaa Oromoo ABO dhaatee gabaasni dhiyaatu qaama gulaalaa sagantaan osoo hin ilaalamin darba kan jennu amantaa hin qabnu. Kana irraa ka'uun itti yaadamee yookaan gaafatamummaan ala kan raawwatamedha jechuutu danda'ama. Kanaaf miidiyaaleen kamuu Adda Bilisummaa Oromoo ilaalchisee odeessi uummataan gaan deemsa isaa kan eeggate seenaa dhaabichaa fi seenaa qabsoo uummataa osoo hin dabsinee fi hin faallessin yookaan waliin hin dhahin dhiyeessutu irraa eeggama. Isa kanaaf ammoo abbaa dhimmaa dhaabicha irraa odeessa argachuu danda'ama. Waan ta'eef miidiyaa uummataa fi miidiyaaleen ofiin jedhan hojii jallinnaa fi qaanfachiisaa hojjechuun olola afaan faajjii uummata keessatti uumuun madda burjaajii ta'urraa
of sirreessu. Kabajamoof jaallatamu qophiilee sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa ka guyyaa irraa asuma irratti goolamnee jirra. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtii nu faana taasistaniif ulfaadhaa isiniin jechaa qophii keenya roobii dhufuutiin haga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.